akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam oduu wajjin ani Irree Sabaatiin oduu har'aatiin duula riphee lolaa balleessuuf jechuun mootummaan labsame hordofee iddoo garaagaraatti sabboontonni hidhamaa jiraachuun walitti bu'iinsa Koonsoo fi Aallee gidduutti uumameen namoonni 10 du'uun rakkoon hooggansa bilisiginnaa Oromiyaa wareegama nutti hammeesse jechuun poolisiin Oromiyaa komachuu fi akkasumas aanaa Jaardagaa Jaarteetti aliillaa milishaa Amaraatiin seensonni afur maatii tokko keessaa ajjeefamu wal duraa duubaan kan isin biraan geennu ta'am ammadhuma sagantaa keenyatti nu faana turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Duula riphee lolaa balleessuuf jedhuun labsame hordofee iddoo garaagaraatti sabboontonni hidhamaa jiraachuun dhaga'amaatti jira. Mootummaan duula farra riphee lolaa jechuun labsee sabboontota hidhaatti guuruuf oolfataa jiraachuun jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa dubbataniiru. Duula kana hordofee godina Arsii fi Arsii Lixaatti sabboontonni hedduun hidhamaniiru. Maatiin hidhamtootaa fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo damee kibba baha Oromiyaa akka jedhanitti godina Arsii magaalaa Asallaa dabalatee godina Arsii Lixaa keessatti torbaanota lama asiidhaan sabboontota irratti raawwatamu dachaan dabalaa jira jedhaniiru. Milishoonni fi qaamolee hidhatan aanaalee godina Arsii lamaan keessa socho'aa jiraachuu kan himan maddeen keenya kunniin oboo fi uummata addaan baasna dhaadannoo jedhuun qaamoleen milishaa maqaa farra riphee lolaa jedhuun waamaman bobbaafamuu himaniiru. Humnoonni kunniin godina Arsii bahaa aanaa Xiyyoo, Heexosa, Zuwaay Dugdaa, Leemmuu fi Bilbilloo, Shirkaa, Muunessa, Doddotaa, Digaluu fi Xiijoo keessa bobbaafamanii jiraachuus dubbataniiru. Qaamoleen mootummaa farra riphee lolaa jedhuun waamaman kunniin qaamolee mootummaan farra riphee lolaa jedhuun manneen sabboontotaarra adeemuun maatirra reebicha raawwachuu fi namoota ciccimoo hawaasa keessa jiran ammoo gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya ibseera. Mootummaan duula farra riphee lolaa jedhuun opereeshinii waraana bifa haaraa labsa jiraachuun torbaaniin dura odeeffannoo garaagaraa ba'aa tureera. Opereeshinii waraana bifa haaraa labsame hordofuun Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti lolii ifaan ifatti uummata irratti banamee jira jechuun uummanni yaada isaa ibsataati jira. Ajjeechaa hidhaa akkasumas haleellaan qabeenyaa fi manneen jiraattota irratti raawwatamaa jiru Oromiyaa keessatti hammaataa dhufuun beekameera. Godinaalee Arsii bakkeewwan hidhaan itti hammaate kanatti namoota nagaatu hiraarfamaa jira jechuun warreen yaada kennan dubbataniiru. Walitti bu'iinsa Koonsoo fi Aallee gidduutti uumameen namoonni 10 lubbuu isaanii darbuun dhaga'ameera. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koonsoo fi aanaa Aallee gidduutti walitti bu'iinsa irra deddeebiin uumameen gara lamaaniyyuu namoonni 10 du'uu isaanii gabaasameera. Walitti bu'iinsa kanaan hanga'aan mootummaa tokko miseensonni humna nageenyaa naannoo kibbaa 2 akkasumas namoonni biroo 3 ajjeefamaniiru. Godina Koonsootti jiraataa magaalaa Kolmee kan ta'an barsiisaa Tasfaayee Sintaayyoo waa'ee namootaan ajjeefamanii yoo dubbatan namoonni du'an gara 10 ta'uu kan madaa'an ammoo 4 yookaan 5 ta'uu amma waan baqannee as jirruuf gara naannichaa hin dhaqne humni addaa fi poolisiin federaalaa seenanii tasgabbeessaa jiru jedhaniiru. Obbo Tasfaayeen qotee bultoonni qonna isaanii qotuu akka hin dandeenyee fi sochiin hawaasaa hojiin mootummaa manni barumsaa jaarmiyaaleen fayyaa fi gabaan akka dhaabbate beelladoonni akka saamamaa jiran dabalanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan biiroo nageenya naannoo kibbaa kan ta'an obbo Alamaayyoo Baawudii sababa walitti bu'iinsaa fi miidhaa qaqqabe irratti deebii yoo kennan diigamsaa zooniitiin wal qabatee waa'ee lafti kan koo ta'uu qaba jedhu irratti Koonsoon kan koo ta'uu qaba jedham, Aleenis kan koo ta'uu qaba jedham, yeroo hundaa wal loluu kuni sababaadha jedhaniiru. Dhukaasa isaan irratti banameen loltoonni mootummaa 2 du'anii 2 immoo madaa'uu isaanii fi manneen jiraattota 17 akka gubatan obbo Alamayyoon ibsaniiru. Rakkinichi kan uumame hanga'oota sadarkaa adda addaarra jiraniin akka ta'e kan ibsan obbo Alamayyoon rakkoowwan kanaan dura dhalatanii turaniin yeroodhaan hiikkaan osoo itti hin laatamin hafuun sababa akka ta'es himaniiru. Rakkoon hooggana bilisiginnaa Oromiyaa wareegama nutti hammeessee jira jechuun poolisiin
poolisiin Oromiyaa komataniitu jiru. Miseensonnii fi ajajoonni gara gadii poolisii addaa Oromiyaa rakkoo hooggansi siyaasaa uumeen wareegama ulfaataa kafalaa jirra jechuun isaanii addeen keenya keessoo poolisii Oromiyaa nu biraan ga'aniiru. Komiin poolisoota konniinii waltajjii gama sadarkaa reejimentii humna addaatti tibbana taasifame irratti kan ka'e ta'uu maddii dabalaan himaniiru. Miseensonnii fi hooggantoonni gara gadii kunniin waraana waggoota 3 darban eegalle Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru keessatti poolisiin Oromiyaa wareegama guddaa kaffalee jira. Garuu injifannoo waraanaa tokkollee argamsiisuu hin dandeenye jechuun waltajjii gama kanarratti komii kaasuun isaanii beekamee jira. Kunis rakkoo yeroo ammaa Oromiyaa raasaa jiru rakkoo siyaasaa malee kan waraanaa kan taane agarsiisa. Hooggansi siyaasaa rakkoo fi uumeen waraana dhuma hin qabne keessatti miseensotaa fi caasaa poolisii galaafataa jira jechuun deemsa siyaasaa Oromiyaa irratti gaafii kaasuu isaanii dabalataan himanii jirani. Sababa kanaanis kisaaraan guddaan qaqqabu akkasumas loltoonni kumaatamaan lakkaa'aman jeefamuu bu'aa kallattii siyaasaa dogoggora dabbaloonni bilisiginnaa kunniin ordofaa jiran ta'uu ibsaniitu jiru. Waggaa 3 oliif Oromiyaa dirree waraanaa taasisee kan jiru bilisiginnaan damee Oromiyaa humna poolisii addaa Oromiyaa irraa abdii dhabee waraana bilisiginnaa federaalaa Oromiyaa irratti bobbaasaa akka jiru dokumentiin qophii waraana bilisiginnaa miliqaa bahe saaxiluun isaa kan yaadatamudha. Aanaa Jaardagaa Jaarteetti haleellaa milishaa Amaaraatii miseensonni maatii 4 ajjeefamuun dhagahame. Lola gareen milishaa Finxaaleeyyii Amaaraa bananiin abbaa fi haadha dabalatee miseensonni maatii 4 ajjeefamuun himameeti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda baadiyyaa Dikeluu jedhamu keessatti lola Finxaaleeyyii Amaaraa guyyaa dheengaddaa waaree booda bananiin lubbuu miseensota maatii tokko 4 darbuu jiraattonni himaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa kunniin hidhannoo guutuudhaan kan socho'an ta'uu fi gandoota baadiyyaa aanaa Jaardagaa Jaartee hedduu keessatti saamichaa fi ajjeechaa raawwachuu eegaluun isaanii ji'ootarra darbuu himaniiti jiru. Ganda Somboo Waatee jedhamu keessatti torban tokko dura taateen akka kanaa raawwachuu jiraattonni eeraniiru. Ganda Digaluutti manneen jiraattotaa humnoota kanneeniin gubamaniiru. Hawaasni gandichaa hedduun kana dura maqaa waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa taasiftu jedhuun meeshaaleen adda addaa waan irraa fudhatameef humna Finxaaleeyyii kana kolachuu hin dandeenye jedhaniiru. Abbootii jaarsolii fi daa'imman hedduun baqatanii ba'uuf humna hin qabne harka humnoota kanaa keessatti kufuuf dirqamanii jiran jechuun jiraattonni dubbataniiru. Aanaa Boosatii fi Fantaallee weerarri lafa Finxaaleeyyii Amaaraan gaggeeffamu itti fufee jiraachuun dhaga'ameera. Gama Fantaalleetiin weerarri lafa funyaan Waaqayyoo yoo dhaqqabu gama aanaa Boosatiitiin lafa abbaa qabeenya Oromoo Dinquu Dayyaas yaadannoo wareegamtootaaf mana barumsaa itti ijaaree Tulluu Diimtuu gahuutu himameera. Bal'ifannaa lafaatiin cinatti kaayyoon Finxaaleeyyii Amaaraa karaa baaburaa Itoophiyaa fi Jibuutii jidduu deemu to'achuudha kan jedhan jiraattonni daandii guddaa Adaamaa fi Dirree Dawaa wal qunnamsiisuu irratti magaalaa naannoo Amaaraatiin bultu ijaarrachuun abjuu humnoota kanniinii ta'uu himaniiru. Abjuu kana dhugoomsuuf lafa aanaa Fantaallee Korkee jedhamtu weeraranii awuraa godaanaa jechuun maqaa itti jijjiiruun daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dawaa wal qunnamsiisuu irratti magaalaa ijaarrachaa jiraachuus ibsaniiru. Akkasumas aanaa Boosat ganda Hulluqqoo lafa Hayaa Boolee jedhamtu irraa jalqabee hanga Tulluu Diimtuutti dhuunfachuun Finxaaleeyyiin Amaaraa humnaan socho'aa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Tulluu Diimtuu lafa abbaan qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas waggoota 3 dura mana barnootaa hawaasaaf irratti ijaare yoo ta'u tibba darbe kana humnoonni kunniin iddoo sana to'achuuf hawaasa irratti haleellaa bananii jiru jechuun jiraattonni ibsaniiru. Mana barnoota yaadannoo wareegamtoota kan abbaa qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas ijaare kana keessa gaafa duraa poolisii Oromiyaattu qubsiifamee ture kan jedhan jiraattonni wayita ammaa ammoo humnoonni addaa poolisii naannoo Amaaraa humnoota faannoo wajjin to'annoo manneeffatanii akka jiran jiraattonni eeraniiru. Dinquu Dayyaas mana barnootaa kana maqaa yaadannoo wareegamtootaatiin mana barnootaa goototaa jedhee ijaare kan jedhan jiraattonni wayita ammaa kana garuu kan dhimma itti ba'aa jiru hawaasa osoo hin taane poolisoota mootummaati jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa dunqeen har'aaf qabannee dhiyaan kana fakkaata. Birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna.
Irree Miidiyaa.